wantoota jahan kana yeroo beekte bultiin kee indii gahu kan jaalallee kee tasmaayyuu dhabuu hin dandeettu jechuudha. Kanaafiyyuu turtiin keessan na waliin haa ta'uu isiniin jechuu barbaada. Harmee koo yaa harmee koo harmee haadha deesse galatoomii malee maal godhaa akkana siin nageesse. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota chaanaalii keenyaa akkam jirtan nagayyaa fayyaa keessa nageenya keessa badhaadha isiniin jecha har'a qophii adda ta'e isinii dabarsuudha. Kanaafiyyuu turtii godhaa isiniin jecha nama geessuudhaaf barumsa jaalalaa ka jedhu jaalala keessatti garmalee dhiirti jaalala akkamii akka isaaf kennitu barbaaddii ka jedhuun isiniif qabadheedha. Wantoota jahan kana yeroo beekte bultiin kee indii gahu kan jaalallee kee tasmaayyuu dhabuu hin dandeettu jechuudha. Kanaafiyyuu turtiin keessan na waliin haa ta'uu isiniin jechuu barbaada. Tokkoffaarratti dhiirti akkati beekumsa isaa kennitu barbaada. Akkati isa adanna'itu barbaada jechuun kiyya abbaan manaa kan kee siif gaariidha waan ta'eef siif warqeedha waan ta'eef akkati isa goobazii jetteeni akkati isa jajjuu fi akkati isa immoo iddoo kennituuf barbaada jechuun fakkeenyaaf waan tokko inni haa hojjetu fakkeenyaaf waa tokko bitee sii haa fidu waanuma tokko haa ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf sixootaa wayii bitee siif haa fidu gaafini sixootaa isaan sii bitee dhufe ati haamilee isaa cabsoo osoo hin ta'in haamilee isa keessatti horuu qabdaa jechuudha. Jechuun kan koo bageen gahaan dhufte jechuun ol kaatee simachuu akkuma san himmuutiyyuu wantoonni bitee sii dhufeef san dinqisiifachuu mush ati warri eebaluutu waan akkasii bitate ati kana naa bittee dhufte jettee haamilee cabsoo osoo hin ta'in bareedaa waan gaarii naaf fide baay'ee takkisitti gammadee jira namni akka keetii hin jiru akkati beekumsa isaa kennitu dhiirti ni barbaadaa jechuudha. Kanaafiyyuu inni siif warqiidhas inni siif beekadhas. Kanaafuu isaaf iddoo kennuu fi isa gammachiisuu keessatti isa adannaquu isa tuffachuu osoo hin ta'initti waan inni sii fide sana namni akka keetii hin jiru waan naa bitteetti baay'ee itti gammadee jira tuffachuu osoo hin ta'initti waan inni si yaadatee sii fide qofaaf itti gammadu. Akkuma san immoo wantoota inni godhu keessatti waan inni godhu sirrii ta'uu itti himu calliftee ilaaluu osoo hin ta'initti itti himtee isa gammachiisuun garmalee isa gammachiisaa akkuma san garmalee akka si jaalatu isa taasisuu ni danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu isa tuffachuu kan warri baluutu akkas godhate aan akkas hin goonetti dhiirti biraa akkas godhaate akkana yoomiin gootee beekte umrii keetitti gaaf jettee haamilee isaa cabsita waan ta'eef wanta akkanaa kun isa sirraa fideessuu danda'a. Waan akkanaa irraa of eeguun dirqama sitti ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu waan akkanaa irraa of eeggisiin jedha gaaffii tokkoffaa jira. Wanti kun baay'ee akka barbaachisaadha. Wanti kun haadha manaatiif abbaa manaa jidduu fi akkuma san jaalalleewwan lamaan jidduutti baay'ee akka waan barbaachisuudha. Kanaafuu kana godhuun dirqama. Gaaffii lammaffaadha walitti dachaalee jirra. Ilmi dhiiraa tokko yookaan immoo jaalalleen kan kee yookaan abbaan manaa kan kee tokko waan inni sirraa barbaadu akka isa kabajus ni barbaada. Akka isa kabaju ni barbaada. Fakkeenyaaf jechoota irratti ta'ee jechoota tokko ati salphaatti ilaaltee jettuun tokko ni jira. Fakkeenyaaf inni yeroo hin bareedne ta'ee fakkeenyaaf yoo inni kan mataa hin qabne ta'ee mulaaxaa ta'ee yookaan immoo tuyyuuma ta'ee iyyuu haa ta'u maqaa qoosaa fa'aa waamuu ni dandeetta. Ati akka keetitti jaalattee qoosuu ni dandeetta. Garuu haasitti kolfa malee keessa isaatti ilaalcha biraa qabaa jechuudha. Kanaafiyyuu akka isa kabaju sirriitti barbaada. Akka jecha isaallee kabaju ni barbaada. Kanaafiyyuu isa kabajuun dirqama isaa ta'a jechuudha. Fakkeenya isii kaasuu danda'a jechuudha. Amma abbaan manaa keenyaa mulaaxaa ta'uu danda'a. Abbaan manaa keenyaa furdaa ta'uu danda'a. Qallaa ta'uu danda'a. Waa tokko baqa allaleen baqa waa tokko fakkeenyaaf cabboofaa yookaan xabboofaa jettee ni waamuu dandeetta. Sitti amma salphaa ta'ee qoosanii jirtaa jechuudha. Garuu isa biratti akka ati isa tuffattu itti argisiisa waan ta'eef sitti hin gammadu waamicha akkasiitti yeroo waamtu jechuudha. Kanaafiyyuu abbaa manaa kiyya yookaan immoo jaalallee kiyya bareedaa kiyya yaa qashti kiyya jechuun qabxaa jechuudha. Keessumaayyuu isatti dhiyaattiifaa isa jajuu baay'ee barbaada dhiirti jechuudha. Dhiirti akka
akka inni gara biraa hin deemnu kan akka inni si jaalatu barbaadde isa kabajuun dirqama sitti ta'a jechuudha. Jechoota isaatii fi hiriyoota isaa irratti ta'ee bakkuma ta'e fakkeenyaaf amma jechaa xiqqoosaadhaaf mana keessatti maqaa moggaastee fi jettuun hiriyoota isaa irraa biratti yoo jette isa garmalee isa aarsaa jechuudha. Garmalee takka isa dhibbisaa jechuudha. Kanaafiyyuu jechoota akkasii sirumaa tasumayyuu hin fayyadamanii siin jedha. Jechoonni akkasii isa ni gaddisiisa waan ta'eef jecha akkasii tasumayyuu akka hin fayyadamne siin jedha. Gaafiin sadaffaa mootiyyuu waan inni barbaadu irraa dhagayu. Waan ati barbaaddu isa hin ta'etti waan inni barbaadu irra caalii irraa dhagahu. Dhiironni amaloota nu adda qaban. Amaloota nu adda qaban yoo siin jedhu abbaa manummaa isaantu fudhata waan ta'eef akka amantii kennatittis abbaa manummaa isaaniidhaaf carraan kenname waan ta'eef waan hundaayyuu waan inni siin jedhe irraa taraddaatee itti dhaggaatee waan inni siin jedhu naamusaadhaan irraa dhagahu ni barbaada dhiirti. Dhiirtii fi shamarri uumama adda nuuf kennee jira waaqa. Kanaafiyyuu akka irraa dhageettutti baay'ee akka barbaada jechuudha inni dhiira. Kanaafiyyuu abbaa manaa kee dhagahuu qabdaa jechuudha. Abbaa manaa kee yoo inni sitti haasa'u naamusa haasaa kennitee fi dhagahuu qabdaa jechuudha. Kanaaf kun gaafii sadaffaadha jechuudha. Waan inni barbaadu dhagayuun irra caalii akka si jaalatu isa taasisaa jechuudha dhiirota. Waan inni jedhu gadi jettee keessumaayyuu itti dhaggaatee akkanatti isa qaqqabaa waan inni jedhu sanfaa yoo gadi jettee jechuun isin jedhu san irraa fudhatte garmalee akka si jaalatu isa taasisuu ni danda'a jechuudha. Maaliifii tokkoffaa akkati kabajuu isa argisiisa. Yeroo akkatti harkaan kana akkas gogu kun immoo jaalala garmalee akkatti onni irraa qabdu isatti argisiisuu ni danda'a jechuudha. Gaafiin immoo arfaffaa jechoota jaalalaatiin onni isaa bitu. Jechoota jaalalaatiin onni isaa bitu jechuun yeroo baay'ee fakkeenyaaf si jaalatte jechuun keessa keetitti haga jaalattu siif rabbituu beeka malee akka jaalattu inni si beekuu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu jechoota jaalalaa galgalas ganamas yeroo kamiyyuu si jaaladha hoo jetteen akkuma san himootiyyuu akka isa jaalattu amma yoo itti himte irra caalii akka si jaalatu isa taasisuu hin danda'a jechuudha. Jechoota jaalalaa keessatti waa baay'eetu jedhama jechuudha. Si malee nama qabu ati agartuudha. Siifan jiraadha. Haga dhumaa si wajjin jiraadha. Siin jaaladha. Si malee nama takka ol jedhee hin laala. Ati abbaa manaa koo qaaliidha. Yookaan ati jaalallee koo qaaliidha. Kanaafiyyuu si dhabuu barbaadu. Abbaa manaa koo qaalii. Jechoota jaalalaatiin onnee isaa bituu dandeetta. Jechoonni jaalalaa kun tasumaayyuu akka sirraa fagaatoo taasisu isa hidhuu danda'a jechoonni kun jechuudha. Kanaafiyyuu jechoota akkanaa fayyadamuu baay'isi. Abbaa manaa kee godhachuudhaaf yookaan akka inni gara biraa hin deemne ta'uudhaaf yookaan immoo ati in jaalatta garuu ol baaftee itti himuu hin barbaaddu keessatti callifta. Inni mootiyyuu akkati keessatti calliftu hin barbaadu. Keessa kan keessi beekuu hin danda'u waan ta'eef si shakka. Shakkiidhaan si wajjin jiraachuu danda'a. Yookaan osoo ati mana teettu tabiraata akkasitti kutuu danda'a. Kanaafiyyuu abbaa manaa kee yookaan jaalallee kee yeroo hundaayyuu akka jaalattu. Akka isa malee jireenya biraa hin qabnee fi isa malee akka jiraachuu hin dandeenye bareechitti. Kanaafiyyuu baay'ee akka barbaachisaadha jechuudha kunis. Dabarreeti jira shanaffaan immoo akka inni yeroo qabu hundaa si wajji dabarsuun godhe. Jechuun kiyya yeroo hundaayyuu na bira taa'ii na wajji yeroo qabu dabarsii hin jedhini. Yeroo tokko deemee raahaa godhu isa barbaachisa. Jechuun si malallee ni laayivii qaba waan ta'eef laayivii jaalalaa osoo hin ta'etti wantoonni isa gammachiisan baay'ee jiraachuu danda'a. Hiriyoota isaa wajjin ispoortii fa'aa wantoota garaagaraa iddoo tokko deemee raahaa godhu sammuu isaa jijjiiruutu jira. Yeroo hundaa yeroo hojii isaa irraa gale xamaddee hin qabne. Xamaddee qabdee na wajjin mana olii na wajjin taa'uu qabda hin jedhiniin dhiirta akkasiin barbaadu. Xamaddee ati qabdee gadi hin bahin jechuun sirumaa akkasii baqatu isa taasisuu danda'a waan ta'eef akkasumaayyuu kana hin godhine jechuudha. Kana gaafa ati gootu inni si jalaa baqatuu danda'a waan ta'eef kana hin godhinati jechuudha akkana irratti gaadha. Jechuun kiyya gizee kennuufisa. Akka inni deemee bashannanee iddoo biraatitti iddoo maatii biizii of godhi bakka. Fakkeenyaaf yeroo inni si dawwalfaa osoo hojii hin qabne jechuudha biizii of godhi.
zim jettee sagalee fa'aa ergitee turtee akkasii isaayyuu salachaata jechuudha. Si jalaa baqataati qabuuf deemte inni si jalaa baqataa raahaatti kennaan jirtu waan ta'eef ilmi dhiiraa tokko raahaa barbaada. Dhiirti yeroo baay'ee haasaan fedhan isiniin jedhee jira. Yeroo baay'ee mootiyyuu si wajjiniin dabarsuun yeroo baay'ee isaan hin gammachiisu. Gar malee fedhe si jaalatu yeroo baay'ee si wajjiniin sa'aatii qabu dabarsuun isa hin gammachiisu. Kanaafuyyuu sillee akka yeroo kamaa haarawwataa akka yeroo kamiyyuu si jaalatu dabalee yoo barbaadde raahaa godhiif. Jalaa biizii ta'e jalaa badi jechuun kiyya yeroo baay'ee haasoo ittiin baasiin cinqii ittiin baasiin jechuudha. Ofirraa deemee hiriyoota isaa wajjitee bakka kamittuu raahaa ofirraa godhe adeemu jechuun akka inni si malee laayivii biraa qabu beekuu qabdaa jechuu barbaade. Qamaddeetiin hin qabine jechuu barbaade deemee raahaa isaa haa godhatu. Hiriyoota isaa bira deemee iddoo tokko deemee sammuu isaa jijjiiruun isa barbaachisa waan ta'eef sammuu isaa jijjiiree adeemu si bichaa osoo hin innis laayivii biraa qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu ati gaafa fakkeenyaaf rabbii gaafaan uuma akkuma isiniin jedhe nuufi shamaraa fi dhiira wal adda godhu haasa'uuf jaalannes akka inni biraa gadi buusee hin barbaannu jechuudha. Jechuun yaani fakkeenyaaf akka inni yeroo kamuu bira taa'uu barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf kan jaalallee garuu inni akkasii minaan adda garuu isa dhabuu hin barbaadu waan ta'eef raahaa itti kennaa jechuudha. Anillee widdii itti godha jechuudha jechuun kiyya cinqiitiin ta'u yeroo maraa si bira akka taa'u barbaadde ammallee ishee adeemu. Inni akkasiin jiru osoo hin ta'etti ati yeroo tokko akka inni sammuu isaa gara biraatti jijjiiree haarawaa teessee dhufu jechuudha. Kanaafuu qabaddee hin qabini dhiisi ofirraa taa'aa jedhu kunuunsa isaa goota keessaa jechuudha. Kanaafuu osoo lubbuu keessan jedhu obsiitii dhiisi haa bashannanu akkasiin. Jahaffaan immoo inni dhuma dhiirti kamiyyuu jechuudha. Dhiirti dhiira taate callisuu jaalatti. Xaxxeechuu jaalatti bakka. Haasawuun jaalatti yeroo baay'ee dhiirti. Zim jechuu jaalatti. Yeroo inni zim jedhe san dhayxii hin rabbashin seexaana kan ta'e dhiisi. Inni cal jedhe taanami seera dhiirati jechuudha. Amantii kana ta'e amantii kan ta'e amantii kamuu keessa haa ta'uuti dhiirti irra caalii maal filatti zim jechuu jaalatti. Dhiirti akkasii taanaan dhiira jechuudha dhiirati jechuudha. Dhiira odeessaa ooltu dhiira hin seenu. Dhiira miti. Dhiirarraa haasa'aa jira guyyaarraa. Kanaafiyyuu dhiirti callisuu ni filata. Yeroo baay'ee zam jechuun isa gammachiisa. Yeroo baay'ee cal jedha jechuudha. Dhiirti aarii isallee deemee hullatti himatu hin jaallatu. Waanuma argee maras gabbee odeessuu hin jaallatu. Rakkoo ofii isaatii furuu barbaada. Akkuma isa yoo namni isa miidhe himachuu hin barbaadu. Yoo waraananiyyuu dhiirri of keessaa buqqisee obsee gala hin himatu dhiirti jechuudha. Kanaafiyyuu dhiirti callisuu baay'ata jechuudha. Kana jechuun gaafa inni callisisan haa natti mufattee haa maal feeta haa akkis taate achi dhayitee dhuftee inni raarriin akkas jettee dhiisi. Amala dhiirati waan ta'eef gaafa inni zimjee bakka gaafa san isa raahaa kennite jechuudha. Amala isaati waan ta'eef inni dhiisuu hin danda'u cal jechuu jechuudha. Ati dubbadhu ittaan inni cal jedha gaafa namoo rakkoo wallaa ittanii jechaadha. Kanaafiyyuu amaloota akkanaa dhiirti ni qabanii jechuudha. Dhiirti dhiira tahan haasawuu baay'ee hin jaallatan. Cal jechuu jaallatan. Gaafa isaan callisan san immoo ati inni raadiin waan biraa keessa galtee isa hin maraachin isa hin aarsin jechuudha. Bultii keessatti wantoonni kun baay'ee takka barbaachisan jechuudha. Kanaafiyyuu dhiirri dhiira ta'e amala kana ni qaba jechuudha. Amaloonni dhiiraa yookaan immoo dhiironni shamarran irraa kan isaan kunuunsa barbaadan kanaa fi kana fakkaata jechuudha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota barumsa guyyaa har'aa irraa akka gaariitti akka barumsa fudhatan abdii guddaa qaba. Barumsi guyyoo akkasitti tolu taate koomenti jalatti naa barreessaa. Barumsi itti aanu akka walitti deebinutti yeroo gaarii naaf qabaadha. Viidiyoo kana garuu laayik sheer gochuu fi akkuma isin yaada keessan naa barreessuu irraa akka ofii bindeemne. Naatuun ani wanti isin himaa jiru kuni jechuudha waa isin barbaachisu jecha. Kanaaf kabajamtoota baay'ee xiqqaan isin jaalladha. Barumsi itti aanu akka walitti deebinutti ciao.